خبرني داوتو تقنيا كمير تنجا فيادا خون بركو ميديا ميديا خيساني ميديا خان جبي سندر كما خيسني إلى الدبلة در كما خيسني ستي مالورا يسون مان كما خيسن بيتني وباتم بريدورا ميديا أيشون وان غرتي سباتا ميتي ميديا وان أدي gurratti adii goda haka dara goda dara duga goda miidiyaan addunyaa kun akkasitti sagalee ta'ee sagalum gartee warra miidiyaa qabuutu haqaas qabaachuu baatan sagaleen isaanii haqa taatee dhagamtee deemuu jirti. Kanaaf nuti akka Oromootti uummanni keenya sagaleen isaa akka dhagamtuuf miidiyaa qabaachuu qaba. Miidiyaa isaan maal qabaachuu qaba jenneeti hanga dandeettii teenyaatti hanga humna keenyaatti miidiyaa gartee olloo gamaa gamanaa bitaa mirgaatti osoo hin ta'in qabatama waan jiru irratti hanga danda'ame yaada baalaansii goonee waan sila gartee uummata keenya ni fayyada jennee yaadnu san irratti isin dhiyeessina. Akkuma kaleessa walitti baallamanetti dheengadda wanni ture paarlaamaa irratti gaaffii fi deebisaa ture gaaffii muummicha ministeeraatiif dhiyaattee deebisaan gartee kan namaa turte. Wantoota san keessaa sagantaa dabartee irratti illee waan haasawanii jira wantoota hafanii jira karatti haasawanii wantoonni sun maal fa'aa jettan tokko gaaffii waa'ee Tigraay wajjin wal qabattee lolaan furramoo lolaan xumuramoo waa'ee Tigraay tolaan finnaa waan jedhu gaaffiin kaatee jirti. Gaaffii kaasanii Dr. Abiyyi lolatti deemuun hin taatu akka ammaatti. Amma duraas lololiis harkaniisi lolan humaan finnee gaafa suuri amma muumaa finnuu danda'anii jee. Gama biraatiin tokko waa'ee galaana diimaa amma durallee dubbanne waa'ee galaana diimaa irratti lolaan yoo lolli ka'ee lolli kun yoo ka'ee wanti ta'u beekamaadha. Namni Yuukireen argu namni Gaazaa akka ta'u jiru uummata Falastiin argu lola akkamiin fedhaa jee. Akkana jechuun waan nama agarsiiftu qabdi. Akkana jechuun kanuma humna qabu kanumarra jabaa kanumarra hedduu akkana jechuun uummanni Israa'el meeshaa waraanaatii fi gargaarsa Ameerikaatii fi warra lixaa guutuu waan qaban jecha irra jaba uummata Falastiin akkas godhan haqa qabaatanii osoo hin ta'in jechuudha. Yuukireen haqa qabaatanii osoo hin ta'in Raashiyaan waraana irra jabaa qabduuf humna guddoo biyya guddoo taateef super paawarii biyya addunyaa tanaati biyya nukuleera hidhattee guddoo waan taateef Yuukireen irraa Kiriimiyaa fi kutaa biyya sanii jechuun hanga tokko hanga duraa fudhatte jechuun naannoo duraa fudhatte. Namni kana argu kam lola seenaa jee warri ammaan tana isaanii wajjin gartee tumsa jaaran kana inni gaa moggaa maddiin dubbate naaf ergaman janii warri isaan gartee naddirmataa maqaa dhee abulufaan naddirmatan janii kabbatee naddirmataa janii eegan kun namni nama lolu tokko hin jiru namuu fi lolota malee namni nama lolu hin jiru lolli yoo eegalame akkas taati haala hamaatu uumamaa jee amma sama dura asab deemeetiin daawwadhee asab yeroon daawwadhutti manaa jira namni keessa hin jiru jee. Magaalaan tun bareedduu miti magaalaan asabtuun namni keessa jiru gaafa muduree yeroo dheertuu dhaqee baana saniif ammaan tana magaalaa san magaalaa bareedduu goone jeetiin gaafa san gaafaan dhaqee dubbadhee jira. Kitaaba Yammaddamarrillee barreesseetiin akka bifa kannaatiin ergee fi jira san keessatti akka asab qabachuu mallu walga'iilee ichira goone jeetiin dubbadhee jira Finfinneetti gaafa waliigaltee Isaayyaas wajjin gaafa duroo dhufnes yeroo adda addaatti waa'ee asab kaaseetiin jira asab waan hafuu miti jee. Akka jechuun gaa amma gama gartee Somaaliyaa sanirraa ol deebinee gama asab jirraa jechuuf fuulli keenya. Wanni kun ammoo waraana malee taa'ee wanni amma namoonni tokko gartee namoonni intalaan siyaasa Jawaar Mahaammad wanni haasanii haala biyyi deemu jiru hundumaa akkuma gartee nuti inni harkannee godhu jiraa'uu jedhii kaasan. Haala gartee bifa humnaatii waan deemu jecha biyyoota ollaa hundaa wajjin waliin bu'iinsa keessa seenuu jirraa bifa kanaan argachuun ni ulfaattii jechuu jiran jechuudha. Lolumsanii yoo deemnee akkamiin argannu argannu biyyi takkatti qo'ataa guddaadhaatu biyyi gartee biyya jettee fi biyyi siitiin jiraattu akka hoggaa biyya san weeraran ni dhumti malee daftee harkan kanneetu haalli kun akkamii Eertiraan tun Itoophiyaa wajjin jiraachuu ni barbaaddi waan barbaaddu qabatama uummatni keessa jiruun hogguu takka Itoophiyaan Eertiraa raawwayyaa Itoophiyaan dimookiraasii waan hundaanuu Eertiraa raawwayyaa akka fedhettu maaliif hangi tokko akka biyyi baanu biyya paartiin hin jirre biyya heera mootummaa hin qabne biyya filannoo hin qabne biyya dargaggoota hin qabne biyya maqaa akkasiitiin yaame biyya tungaa yoo gartee waan kana hunda qabaachuu baattees qawween dhabdu osuma biyya akkasii taatee jirtuuti gaafa bara 2000 fi waraana bara 1998 hanga 2000 ta'e irrattis injifachuu dadhabne jechuudha Itoophiyaan gaafis jabdu makkammaa kana akka fedhellee taatu. Kana malees waan biraa waan jee numaa huni oomishinaa hojii nama kuma sadii nama miliyoona sadii Eertiraa kana nuti waggaatti Eertiraa oomishinaa jee Eertiraa takka waggaatti baay'inni uummata keenyaa jechuun miliyoona sadii san dabalaa waggaatti akka jechuudha jechuudha. Kanaafuu
mileen sadeen amma tokko oomishuu itti gallakkifne akka waan gartee asab nu qabu fakkaatee jokkanii yoo kanatti asab qabachuun akka maal laaftu waan jiru immoo qabatamaan itti deemneetuma garragaa waa'uma illee garuu lola seennee fi tolaan seennee fuugaltu amma fuulli immoo karaan jiru karaa asabii jechuudha beekamaadha. Khabiraa waa'ee paartii kaasee amma paartiin hin jirtu Eertiraa Itoophiyaa amma paartiin jirti paartiin jiraachuu qofaa gahaa miti Itoophiyaattis paartiin tun bifa gartee dimookiraasiitiin mirga eegamee dirreen siyaasaa bal'attee hirmaannaa godhuun ni jirtu wanjirtu waan namoonni agarru. Waan kaasee fakkeenyaaf waa'ee filannoo irratti filannoon dimookiraatawaadha dirreen siyaasaa bal'oodha warra gartee qawwee lafa kaayee dhufee gaafa dargiidhaa jee gaafa dargiidhaa maali gaafa yaadik maqaa dargii saniin yoo dhuftee gartee dorgomtee hin danda'amu jee amma maqaa feete qabaadhu hanga gartee yaadanii mormalee qawwee ni biteetti firiidhaa jee. Paartiilee hedduu jira immoo hagartee qawwee miti jennii qalamatti warra amanee ha paartii jirtu hangartee waajjira isaanii guutuu cufamee namni isaanii malee hidhaa jiru hedduu jira waajjirri akkasii. Kun akkamitti wanni kun numa jee malee gochaan ammoo akkamii filannoo bilisaa goonaa filannoo tanaguu goonee booda yoon ijjibatamne guyyatti aanu itaamaa jira shuumiin aangoon irraa fuudhee paartii aangoo mootisaniif salaamtaa kannaa jee. Kun ammoo waan fakkaatu miti akka inni jiru kanatti waraana gartee paartiidhaan jaarree waraana gartee biyyaa jaarree kadhuuf wajjin deemu jaarree jee mafanqila immoo raawwatu jee akkamitti biyya akkam raawwanne paartii waraana jechuun kan inni waraana miti ammaaf sibiilaan ammaaf ajaa waraana waliigalaati malee inni amma sibiilidha garuu waraana gartee mafanqila goone jaarree jechuun mafanqila goonuu jaarree jee namni jaarre tokko leen jiru addunyaa marattu mafanqila kanuma goonu jennii jaaran sanii mafanqila irra godhaa jechuudha waraanni kun ammoo akkatti beekee isaaf beekaa jechuudha kan mafanqila sirratti godhu yoo jeeni jiraates hin beeknu kanaaf ammoo filannoo akkana jeetti amma duraas yoo yaadatan abiyyi marii gartee paartiilee morokkoota wajjin godhe waggaa 5 ture mokkana fakkaata ariyaa Tigraay namicha bakka bu'ee tokkoon arannaa Tigraay kan bakka bu'een yoo filannoo tana yoo mootan guyyatti aanu aangoon siif galakkisaa jeen gaafas maa'uu isaan wallee kan moonee beekaaf akkas jenna fakkaatti ammas waliin jee yoo moonee akkasumatti yoo mo'amne jechuudha akkasumatti aangoo lakkifnaa jee akkam moomne waan beekuuf akkas jee fakkaate ammoo maantana maaliif paartiin samatti dorgomtuu hin jiru ture alam biyya keessa jiruun paartiileen hedduun akka jirtu ni beektanii even paartiin gartee isaa wajjin paarlaamaa keessa jirtu takka iseen maalleen hojjettoota mootummaa guutuu fedhii isaaniitii alatti miseensa godhachuu jirti paartiin badhaadhinaa jettee himattee jechuudha amma kun paarlaamaa kana booda jechuudha arrantana wanni kun haa dubbatee zeemaan paartiin biraan waggaa jechuudha kanaafuu paartiin hundinuu jechuudha gartee isaa hojii dorgomtee filannoo akka hin qabannetti cicciree jira jechuudha fakkeenyaaf akka taa'anii godhe keessa TPLF akka inni jeetti waa'ee Piriitooriyaati osoo sonitiin seenee dura TPLF mo'anaa akka inni godhe abiyyi adda qoodee bulchuu baay'ee dandaruun waan janta akka jiran fakkaata gullaalu tiyoorisan maal godhe abaa'oo adda cabseeti warra Eertiraa hojii dhufe kana adda cabsee cinaa tokko gartee paarlaamaa akka seenan bakka adda addaatti sadarkaa adda addaatti aangoo akka qabatan godhe. Cinaa tokko immoo gaaratti akka hafan godhe. Cinaan tokko immoo warra gaaratti hafee fi warra gartee aangoo qabatan jidduu magaaluma keessa warra hidhamee tattaa'u godhe. Kunoo bara kana waggaa kana waajjirri isaanii baname dhiyootuma waajjirri baname eegaa waggaa 2 ol waajjirri cufaa ture jechuudha. Hidhaa dhaabbii hidhamee ture jechuudha Daawud Ibsaatis. Kanaaf bakka sadiitti adda baasee warra gaarii jiru waraana duraan isaan goboo waraana gaaraa kan isaan qaban gaaratti raambisee waraana Daawudis kun uummatattiin kan ijee waraanichi booda Daawud hin eejamu gaara jira marroo faadhaan eejama jechuudha. Daawud ammoo kophaatti hidhaa dhaabbiitti hafee warra akka gartee itti aanaa duree abaa'oo jaal Aarsoo Biqilaafaan mootummaa wajjin hojjechuu jiranii jechuudha akkasitti ta'e cabse. Habiraa warra gartee aktivistoota warra akka gartee xiinxalaa siyaasaa Jawaarii wajjin namoota isaa wajjin hojjechaa turan namoota hedduu xiqqaa guddaa namoota hedduu roga adda addaatiin namoota hedduu khajalaa fudhatee deeggaraa godhatee qaba Abiyyi. Akkamitti akka fudhatee san isaa fi sanii wal beekan hin beeku. Kunis akka gartee miila ilaa jirtee gartee kophatti dhiiftuu Jawaar akkana kopha dhiisee jechuu miila ilaa jiree hedduu ilaa jiree amma maqaa dha'uun barbaachisu namoota gartee jala deeman jechuudha. Dibaa jentiruulii na fagaatee jechuudha. Yeroo ta'u barii maal godhee fi maal dhabanii dhugaan itti amanamuutti amanne moo Jawaariitu jala san dhiibbaa godhee maal kun dhimma lolatu miti jechuudha. Wanni asirratti ilaaluu barbaanne dibaa jentiruulii san isin garsiisuuf jechuudha.
Paartii biraa tanneen akka even KFO keessattuu nama tokko eenyu Wandimuu Ibsaa miseensa KFO ture boodarra immoo KFO jalaa ba'ee KFO marattuu hedduu duulaa ture miidiyaa irratti arguu turtan na fakkaata. Jawaaratti addatti qophatti duulu ture paartii KFO irratti qophatti addatti duulu ture bifa akkasii jira jechuudha. Mootummaa keessatti ammoo akkasumatti namoota gartee neetworkii qaban akka Lammaa Magarsaa fa'aa namoota neetworkii isa dura qabu nama gartee jajjabaa jedhanii eegaman kanneen akka pirezidaantii naannoo Amaaraa akka ture kana Gadduu Andargaachoo fa'aa tiim lammaa warra jedhan kana warra isa dura jiru kana adda facaase kana jechuudha gara kana adda guureeti kaan baqachiisee kaan tiim lammaa fa'aa taayyeen fa'aalleen gaafa ODP'tti dabalamanii kaan hidhaa seenee kun biyyaa bee kun gartee paartii keessaa bee adda facaase. Kunis kana godhee jechuudha paartii irratti waan dalagu jiru paartiin ni jirti jechuudha magaalaan malee. Paartii akka TPLF fa'aa Geetaachoo Raddaatii fi Jeneraal ጻድቃን faayilaa qabatee Monjuriinoodhaa fi warra akka Dabratsiyoonii fi Jeneraal Taaddasee Birratee fa'aa kophatti dhiisee jechuudha adda muree dibaa dandaruu jechuudha. Paartiin san TPLF immoo matumaanuu Geetaachoo fa'aan paartii biraa dhaabbatanii TPLF immoo boordiin filannoodhaa diidee jirti. Kun dibaa dandaruu jechuudha. Paartiilee biraatis kan hin gartee amma isin hin deesin jechuudha. Waan akkanaa ta'e hedduu raawwate. Hooggantoota sadarkaa adda addaatti jiran adda cicciree jechuudha. Even waraana magaalaa jiru keessattuu yoo ilaaltan waraana bilisummaa Oromoo kan jiru kana adda baasee bakka adda addaatti hooggantoota hedduu hagalanii jira. Dura karaa Gujii kanarraa haa dura galee ture. Shawaa tanaa hagalee jira. Baalee hagalee jira. Bakka adda addaatti hagalee jira jechuudha. Waraana jalaa. Kun magaalatti hafee jira. Kun kan mootummaa kame kun gartee magaalaa kaseen. Kunis jechuudha tooftaatti adda jiru sanii. Kana godheetti paartii hunda fira laaffisee jira jechuudha filannoo sodaatu inni. Filannoo jemaa dhuguma godhuu filannoo godhuu inni. Filannoo godhuu isa laaftuudha. Filannoo akkuma amma yeroo dabaree sanii godhuu laaftuma godhuu danda'a. Hirannoo mootaati. Kanaaf waan gartee Eertiraarra wayyaa hedduu asuma qabnu gama filannoo kanaan ammoo Eertiraarra wayyaa numa goonu maqaadhaaf godhu haa taatu malee gartee filannoon bilisaa san biyya keessaa sin jirtu jechuudha. Maaliif firii political election sin jechuudha. Yeroo si eeggattee tun godhamti garuu filannoo bilisaatii miti jechuudha. Waa'een biraa waa'ee dirree dhawaa dubbate. Wanni kun hedduu waan nama ajaa'ibsiisaati. Heerri mootummaa dirree dhawaa qaama federaalaatti jeen beeku. Namoonni hedduu waan kana biyya dubbatu akka waan qaama Oromiyaa ta'uusii gaafa yaadig dura akkamitti bulaa turte dirreen dhawaa waan jedhamu hin beekan. Osoo beekanii ta'uu namni miti. Qaama Oromiyaati. Qaama naannoo Oromiyaati. Kun beekama. Abiyyi dirreen dhawaa qaama Oromiyaa turte bara yaaddi kana keessa irratti dalaganii akka gartee Somaaliyaa fi Oromoon kileem gootu godhanii akka federaala taatu godhanii gujuu haareetti kaanii warra dibbeetu jira. Kun heera mootummaatiin waan gartee dirree dhawaan federaala taatee miti. Kan ammatu waan ajaa'ibsiisu ta'u viidiyoo kanarraa akka garteetti. አሁን ያው በደንብ ተደጋጋሚ ጩኸትና ትጋት የሚጠይቃችሁ ይመስለኛል። ምክንያቱም አለ እኛ መጮህ ተተናል ማን ነው ለምንድነውስ የሚከለከል ይሄን ያህልስ ሊያቆይ ይገባል ወይ? ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ቶሎ ውሳኔ ያሰጠው አይደል? አይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን ከህግ ማሻሻያዎቹ ጋራ በጋራ የሚመለሱ ነገሮች ይኖራሉ። እነሱ ጋር አይደለም ችግሩ። መጀመሪያ ክልሎቹ ህጎች ሲቋቋሙ አዲስ አበባና ድሬዳዋ ፌደራል ከተማ ነው ብሎ በህገ መንግስቱ ላይ አስቀምጧል። የፌደራል ከተማ ብሎ ሌሎች ደግሞ ግን ህገ መንግስትማ አያውቃትም ድሬዳዋ ከየት መጥቶ ያውቃታል? አያውቃትም። አላስቀመጡም። ያው በመግባባት ደረጃ እንግባባ ዝም ብሎ አየር ላይ ከባድ እኮ ነው ግን አይደል? ለተነሳሽነትም ለምንም ህገ መንግስቱ ማያውቃት ከተማ ተብሎ ወኔ ዱ ሲያጃብሲሱ ከንቲባ መጋላ ሰን ከንቲባ ተብልቹ ሄረ ሞቱማ ከይወተ ዲባፊ ጀቀቡ ዱቢሴ ፊቱ ደደብ ዳፍታቱ አቀቡ ደቡፍታቱ ሞላላ ድለስ ገውታቱ ነምኔ ሄረ ሞቱማ በይነ ጋብጂ ተከተብልቹ ነው ዲብዲ ድሬዳዋን ሚዲያ ረጀ ዋን ከነ ፈረት ሚዲያ ረጀ ዋልታ ለፈቃደ ሚዲያ ሰን ሶ ዋልታ ወጪና ሰው ድሬዳዋ ሄረ ሞቱማቱ ፊንፊኔ ዳፊ ድሬዳዋ መጋላ ፌደራላቲ ጎዴ ካና ረኮኑ ተጂያሴ የሩ መሳን ጋዜጣን
Direedoo hayri mootummaan beeku akkamitti akka jettan eessa dhufee beeka hayri mootummaan beeku garuu akkanumatti irra walii galaa akkanumatti caljenneetu mara walii galaa jee caljenneera walii galanii miti chaartaraa jira jalqaba direedoo hayri mootummaa magaalaa federaalaan goone lamada chaartaraa jira chaartaraa kun yeroodhaaf gartee waldhabbiin jirtu kun hanga furamtutti yeroodhaaf jaameeti haamee jechuun farqa godhamee chaartara kanaas hin beeku jechuun manni chaartara kanaas akkanumatti qilleensa irratti irra walii galaa magaalaa federaalaa ta'etti jee akkanumatti baay'ee irraa jeen gurbaan jeen akkana jechuun qaljanii akka wanni irra walii galan hin jirtu chaartara godhaniiti chaartarri waa hunda kaayaa jira jechuudha. Numaa kantiibaa kana godhee na jaabsisaa gahee fi aangoon kantiibaadhaa maal yoo jiru habee kanatti fakkaatu. Gartee wanta takka akkuma nama gartee haasawaan wanti godhu malee nama hayyuu gartee maali gahee fi aangoo kantiibaa aangoo isaa beekee kantiibummaan dalaguu nutti fakkaatu jechuudha. Maaliif heera mootummaa namni beekne heera mootummaa keewwata dhibbaaf ja'a qaba waan nama dhibumtee jechuudha kun silaa. Namni kana hin beekne immoo waan biraa dhimma qaqqabuu hedduu ulfaatti. Sana immoo akka waan haaraa agartee abiyyi ammaan kan qaama Oromiyaatii turtee jechuun sana akka waan qaama Oromiyaatii amma jechuu kannitu namni hedduu afarsu jira. Kun ammoo annatti mul'atu yettiyaan. Jawaar Mahmud waan kana deebisaa kannee gartee Somaaliyaa fi Oromoo gidduutti gaaza duraan gartee qabatee jiru kanatti gaaza naqu jira jee. Ilaalchisaa kun gama tokko ni laalu sirriidhaan maaliif yeroo mootummaan mormiin adda addaa kaatu mormii san gartee gama biraatti firraa daayivarti godhuudhaaf waan kana godhee ta'a. Yoo kana ta'uu baates ammoo fedhii gartee Oromiyaa deebisuu qabaachuu mala. Fedhii Dirreedawaa Oromiyaa deebisuu qabaachuu mala. Waan kana hundirraa kaasee waa'ee gartee Walqaayitii fi Raayyaa maal Walqaayitii fi Sagadee jedhamtan waa'ee naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa kana jidduu gaafatan. Naannoo kanatti bulchiinsa faankashinaal ta'e hin jiru jee. Bulchiinsi keenya baajanneen bahuu fi uummata saniif. Kan fayyaa fi barnoota ta'eera kan jiranii baajanneen immoo bahuu fi naannoo kun jira ramannaa walii dhabnee jechuudha Tigraay hojii osoo furmaatan biriin jee dubbate. Kun Dirreedawaatis daangaa adda addaa jira bakka adda addaatti kileemii qabaa namni irra wallabaa daangaa irratti. Je'eeti kaase waan san akka gartee miira deebisuutiin waan kaasanitti hin fakkaattu. Itoophiyaa keessa daangaan ammoo adda addaatti wallabanii kunumaatii miti akka nama jirutti kaasee jechuudha. Yoo walii galan itti fuftii yookaan waan jiru qaba akkamitti gartee wanni kun akkatti nama gammachiiftu dhaan galtuun. Yoo deebite immoo akka deebitu qabdi. Akkatti deebitu qabdi akkuma gaafa san kaamsanitti referendamiin san godhamtee dhawaatuma heerri mootummaa akka jedhamsaniin seeraan deebiti. Yoo deebite malee waan inni jeefi miti jechuudha deebitu. Akka waan gaafiin teenye deebite yookaan ammoo waa'ee Dirreedawaa tana beekamtuun kanatti khaasan jechuudha. Namoota daangaa irra dhufu jiran maaliif hin gaafatin namni miseensonni paarlaamaa kan bakka bu'an rakkoo nageenyaa xiraansantan maaliif hin gaafatin hin dhageenya amma yoo namni biraa akka biraa dhageen beeku rakkoo takaasan biraa Oromiyaa walii gala kaasanii tajinaasantan qobatti nama kaasee gaafatin gara Dirreedawaatti waan ta'e kan nama kaaseen gara qobatti rakkoo nama qoba kaaseen gara Oromiyaa walii galatti hojii yoo kaasan malee kun silaa qabatamaan rakkoon jirtu kun maalirraa ijanii kaasuu qaban jechuudha furmaata itti gaafachuudhaaf. Kanaaf rakkooleen adda addaa akka jirtu taatee gaafilee kaaniif deebisaa inni kan kana fakkaata. Warreen gartee maxxannee warra gartee biyya paartiin qabnee biyya adda addaatti hirkatanii qaabsaawwan jee namoota hedduu tuttuqee gaa namni gartee maddiidhaas wal tuttuqanii hubooma gartee qabatamaan jiru wanni araabolee qindeeffannee kana fakkaata. Fuuldura immoo dhimma biraatii wajjin walitti deebina. Arraabsamatti isra dhaabaa galatooma. Kun Barkoo Miidiyaa. Kun Barkoo Miidiyaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Barkoo Miidiyaa miidiyaa keessanii. Miidiyaan kun miidiyaa keessan. Miidiyaa kana jajjabeessuun dirqama keessan. Miidiyaa keessa jabeeffachuun ammoo dirqama keessanii. Miidiyaa kana jajjabeessaa. Miidiyaa kana maaliin jabeessin akka hin jenne YouTube chaanaala keenya kana subscribe, share, copy link, repost godhuudhaan hordoftoonni keenya akka heddummaatee ergaan keenya namoota hedduu bira gahee dhaamsi keenya bakka hedduu akka ga'u Instagram keenya, TikTok keenya gama Facebookaatiinis yoo hordoftanii copy link gootanii like fi share troopsitanii follow gootanii copy link gootanii share gootanii waliif ergitanii waan biraata akkasiirraan eeggatu like nu godhaa, share nu godhaa, repost nu godhaa waan isinirraa eeggamu godhuudhaan nuti na dhaabbaddaa. Nu hordoftanii ittiin qaanooytanii nu hordofaa ittiin salphattanii
dhaamsisni argattan waan faayidaa qabu dargaggoota keenya fayyada bohaartii osoo bohaaraa waa baratanii waa barachaatti bohaartanii. Barko Media subscribe share like nu godhaa repost nu godhaa nu cinaa dhaabbadhaa galatooma. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun Barko Miidiyaadha. Barko Miidiyaan miidiyaa keessan jabeeffachuun dirqama keessani.